jireenya nama hundaa keessatti seera tasgabbaa garuu humna guddaa qabu tokko jira. Seerri sun hin iyyu, of hin beeksisu, hin ariifatu. Garuu dhuma keenya bakka nuti geenyu murteessa. Harki namaa osoo hin socho'in dura sammuu keessatti waliigalteetu uumama. Miilli osoo hin deemin dura onneen yaada tokko fudhatti. Seera salphaa garuu kan gadi fagoo ta'edha. Amantiin gocha uuma. Gochi karaa uuma. Karaan qormaata jireenyaa uuma. Maarree kuni barnoota haaraa miti. Abbootiin keenya dursee kan nuuf dabarsaa as geenyedha. Maarree akkuma aadaa Oromootti yaadni gara gochaatti jira. Gochi irra deddeebi'amee hojjetamu karaa uuma. Karaan sun immoo dhumarratti jireenya namaa kan uumuu fi jireenya kan namaa ta'udha. Maarree kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa, har'a seera kana suuta waliin ilaalla. Namaa himuuf osoo hin taane of hubachiisuudhaaf, ofii beekuudhaaf, jireenyas balaaleffachuuf osoo hin taane kallattii isaa hubachuudhaaf. Tarii yeroo tokko maaliif jireenyi koo akkana fakkaate jettee of gaafatteetta taanaani viidiyoon kun siifidha. Maarree amma xumuraatti nu wajji ta'aa isiniin jecha warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatanii viidiyoo keenya yoo jaalattan qofa like, share, subscribe godhaa. Maarree yaada keenya jalqabaa kana irratti amantiin gocha uuma, gochi karaa uuma, karaan immoo qormaata jireenyaa uumaa jedhu irratti amantiin akkamitti gocha uuma? Belief shape action. Amantiin yaada salphaa miti. Inni waliigaltee dhoksaa ati ofii keetiin wajjin gootudha. Eenyummaa kee irratti, dandeettii kee irratti, waan siif danda'amuuf hin danda'amne irratti. Namoonni baay'een amantii isaanii hin filatan. Belief isa jennu sana jechuudha. Maatii, hawaasa, seenaa, miidhaa, wantoota kanneen hunda nama biraa irraa fudhatu. Garuu dhugaan ifni yoo jiraate amantiin ajaja gochaati. Amantiin ajaja gocha keenyaati. Mee anaalojii kana fudhannee haa ilaallu. Dargaggoo Oromoo tokko yeroo ijoollummaa isaatii kaasee yeroo hunda ati hin dandeessu, ati nama laafaadha jedhamee yoo guddifame nama akkamii ta'u akka inni danda'u. Amantiin isaanii uumama. Yeroo carraan dhufu gochisaa dursee kan dhufu ta'a. Gochisaa sanuma wajjin dhufa. Kaan immoo kan ammataa dargaggoon biraa kan abbaan yookiin haati isaa yaali, dogoggori, salphaadha jedhanii guddisan. Amantiin isaa gocha uumaafi. Innis ni yaala, ni ka'a, ni tirata, ni deema. Carraan namootitti kana lamaanii tokko ta'us amantiin isaanii adda adda. Bu'aan isaan argatanis adda adda. So daawwattoota keenya, amantiin isin qabdani maali? Amantiin jireenya keessan irratti qabdani maali? Itti aansuutiin immoo gochi keenya karaa uuma, actions shape direction. Gochi tokko jireenya hin jijjiiru. Garuu gochi irra deddeebi'amee hojjetamu karaa keenya uuma. Karaan of hin beeksisu, hin iyyu, na ilaalaa hin jedhu guyyaa guyyaadhaan kan ijaarramudha. Abbootiin keenya duraan irraa kaasuun akkas jedhu. Namni waan irra deddeebi'u ta'a. Namni waan irra deddeebi'u san ta'a. Mee fakkeenya kana haa ilaallu. Nama of barsiisuun naaf mala jedhee amanu guyyaa guyyaan kitaaba daqiiqaa 15 ol kaasee dubbisu. Gochisaa xiqqaatus garuu waggaa tokko booda karaan isaanii jijjiirama. Nama lammataa barnoonni anaaf hin ta'u, anaaf hin malu jedhee kan amanu yeroo bilisaa isaa hunda qofaa isaa dabarsa. Gochi sun irra deddeebi'ama. Karaan isaas akkuma inni barbaade san ta'a. Namoonni baay'een ergasii akkas jedhu. Akkamittiin jireenyi koo kana fakkaate? Garuu gaaffiin isaan gaafachuu qaban gochi ani irra deddeebi'aa ture maal ture? Maarree daawwattoota keenya, gochi ati
irra deddeebi'aa turte maali? Marree gochi keessan suni deestinii keessan qormaata keessan uuma. Yaadni keenya sadaffaan karaan qormaata uumaa isa jedhudha. Sana dura amantiin keenya gocha uuma, gochi keenya karaa uuma, karaan qormaata keenya kan uumudha. So qormaanni jireenyaa akka tasaan dhufu inni dhuma karaa ati filattetti seega. Oromoon akkas jedhee mammaaka. Sanyiin har'a facaaste boru midhaan ta'a jedha. Kanaafidha amantiin kee sanyiidha. Gochi kee gochi ati irra deddeebitu facaasuudha. Karaan kee guddinadha. Qormaanni jireenyaa kee midhaani. Nama tokko waggootaaf obsaan hojjechaa kan ture, hojjechuun isaa kan hin beekamne, gadi ba'ee of hin faarsine, garuu karaa sirriirra kan jiru. Namoonnis cinaa ta'anii yeroo booda akkas jedhu carraa qaba ture barinne carraan achi ga'ee jedhu. Garuu dhugaan karaan isa qopheesseera. Akkuma kanaa namichi nammataabsi wantoonni hunduu ofii isaaniitiin akka sirraa'ani kan amanu, wantoonni ofii isaaniitiin akka sirraa'ani kan amanu gochi isaa bittinnaadha. Karaan isaa kan hin ifnedha. Qormaanni isaa immoo gaaffii fi gaabbii ta'a. Wanti beekuu qabdanii diin guddaan ni jira. Sirni kun yeroo hunda ni deebi'a, yeroo kamiyyuu. Kanaaf tarkaanfiiwwan nuti fudhachuu qabnu maal faadha jennee beekuun keenya baay'ee nu barbaachisa. Tarkaanfiin jalqabaa nuti fudhannu of gaafachuudha. Amantiin ani ofirratti qabu maalidha? Maal gochaan jira? Jettanii of gaafachuudha. Kana yoo beektanii madda isaa beektanii jechuudha. Madda amantiin keessan irraa burqu, irraa ka'u, eessarraa dhufe? Maatiin isaa maali? Seenaan isaa maali? Sodaan isaa maali jettanii beekuun keessan barbaachisaadha. Itti aansuudhaanis dhugaa isaa qorachuudha. Amantiin keessan suni dhugaa guutuu moo seenaa irra deddeebi'ame, seenaa namarraa dhageessani? Kana yoo gootanii itti aansuun amantii haaraa uumuudha. Ani barachuu nan danda'a. Ani guddachuu nan danda'a. Ani jijjiiramuu nan danda'a. Hin ariifatiin garuu itti fufi. Gocha xixiqqoo jalqabe. Tarkaanfii tokko guyyaa tokko jechaa itti fufa. Oromoonis akkas jedha. Obsaan karaan dheeraa gabaabbataa jedhu. Maarree kabajamtoota keenya dhuma irratti kana yaadachuun qalbeeffachuun nu barbaachisa. Amantiin gocha uuma, gochi karaa uuma, karaan qormaata jireenyaa uuma. Kun murtii miti, hubannoodha. Of gaafadhu. Amantiin ani har'a qabu maal, eessa, garamitti na geessa? Gochaan irra deddeebi'ee hojjechaa jiru maali? Karaan kun eessatti na geessaa jira? Yoo akkanumaan itti fufee qormaanni jireenyaa na eeggatu maalinni? Waan hunda har'a jijjiiruu hin dandeessu. Garuu hidhata jalqabaa qofa jijjiiri. Tasgabbaa'ii deemi. Garuu beekumsa waliin. Maarree kabajamtoota daawwattoota keenya viidiyoon keenya kana fakkaata ture. Viidiyoo keenya yoo jaallattan like, share, subscribe gochuu keessan kan hin daganne. Yaada keessanis koomentii jalatti nuuf barreessaa. Kun sagalee kitaabaati. Sagalee seenaa, sagalee jijjiiramaa, sagalee ummataa kan ta'e.